Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafuuni kabajamtoota daawwattoota Aashaa inda kedirtu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'a deebinee dhufnee jira jechuudha. Meeshaa obboleettii keenya Alfiyaa isinii qabannee daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kana meeshaan obboleettii keenya Alfiyaa Arabiyaa Majlis irraa eegalee haga meeshaa saaloonii keessaa hunda isaa qabatee jira. Meeshaan Alfiyaa eessa deema yoo jettan kabajamtoota daawwattoota keenya asaasa deema jechuudha. Amma makiinaan qophaa'ee fe'uuf deemaa jira jechuudha. Warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara chaanaalii keenyatti kottaa. Warroonni immoo maamila keenya taatan immoo hiriyoota keessaniif shiiroodhaa isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. Meeshaa cidhaa akkuma argaa jirtan kana qopheessuudhaan beekamna. Yeroo baay'ee meeshaa hunda waan kompleet algaa doolaaba tasriyaa meeshaa mana keessaa akkuma san immoo meeshaalee hedduu qopheessuudhaan beekamna jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo ji'a Ramadaanaa kana sababa ifachuudhaan meeshaalee tokko tokko isiniif diskaawuntii goonee jirra jechuudha. Keessattuu waan akka Arabiyaa Majlisii fakkeenyaaf teessoon isaa meetira Arabiyaa Majlisii yeroo biraa nuti yoo meetira 11 gadi ta'e Hayyee daawwattoota keenyaa amma tokko isaatiin meeshaa kana gatii isaa isin beeksisaa garuma viidiyoo keenyaa share like subscribe gochuudhaan nu wajji turaa isiniin jedha daawwattoota keenya. Akkuma argitan kana meeshaa obboleettii keenya gara hasaasaa deemudha jechuudha. Daawwattoota keenya kitchen kaabineetiin tun hedduu bareeddii gubbaa isii irratti illee akka bishaan hin seenneef haala kanaan maal jedhama? Waterproofing galee fi jira jechuudha. Daawwattoota keenya asirratti wanta adda addaa hojjetanillee jiidhee kan tabalaashaan jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma jajjasiitiin masaabaa 4 qabdi kun kaabineetiin tun akkuma argitan kana gubbarraa masaabaa 4 qabdi jalalli balbala 4 qabdi daawwattoota keenya kana fakkaata daawwattoota keenya. Yeroo isin ajajjetti baay'ee rakasa daawwattoota keenya yeroo ammaa kana garuu yoo warri bitachuu barbaadan balbala 4 yoo ta'e kuma 36 daawwattoota keenya sanii gadi yoo ta'e garuu sanii gadi gatiin isillee akkasuma qannasaa direesiingiin tunis daawwattoota keenya hedduu bareeddi gara sirraa isinii fixee dhufa. Hayyee daawwattoota keenya asitti immoo TV standiitu jira. TV standii sana yeroo hedduu nu bira beeytan jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma argitan kana jara masaaba adda addaa fi balbala adda addaa qaba. TV inchi 43 fi kasanii ol illee teessuu kan danda'udha jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma argitan kana kuno kana fakkaata. Gatiin isaa qarshii 27 daawwattoota keenya. Asitti mootuyyuu dolaaba balbala 4tu jira daawwattoota keenya kana fakkaata dolaabichi hedduu guddaadha daawwattoota keenya kuno asitti illee kana fakkaata jechuudha daawwattoota keenya. Sirriitti isintu mul'ata jedhee abdii qaba daawwattoota keenya kana fakkaata. Gatiin dolaaba kanaa qarshii 35 daawwattoota keenya. Asitti immoo algaa isa taappiseedhaan hojjetame qabdi. Algaan kun nu bira beekamaadha. Warri barbaadan immoo algaa diizaayinii fedhe qabuyyuu yoo ajajjan isin hojjetame isin ba'uu danda'a. Kana fakkaata algaan kun gatiin isaa qarshii 29 daawwattoota keenya kumudinoo lama wajjin taappiseer hin ta'e mukalleen tokkuma gatiin isaa. Asitti immoo akkuma argitan kana direesiingitu jira. Direesiingiin tuni direesiingii hedduu ajajamaa turte nu biratti jidduudhaan dhiiftanii garuu garaagaraa filataa jirtanii tamiyyuu isin filattan nu akkaataa filannoo keessaniitiin hojjannee isinii qopheessuudhaaf qophiidha jechuudha daawwattoota keenya. Diizaayinii barbaadan ajajuu dandeessanii diizaayinii isin ajajjan kamiyyuu hojjannee isinii geessina jechuudha. Daawwattoota keenya bakka isin jirtanii fi bakka isin barbaadanitti warra keessan bira isinii geessuu dandeenya. Daawwattoota keenya warri meeshaa nurraa jechuu barbaadan lakkoofsa bilbila keenya duwwaa 977 jechuudhaan immoo isaatti teelegiraamiidhaan nu argachuu dandeettanii lakkoofsa dabalataa duwwaa 983 jechuudhaan nu argachuu dandeettan. Daawwattoota keenya Arabiyaa Majlis illee ni daraynanii beeytanii ammallee Alfiyaalleen Arabiyaa Majlisii qabdi jechuudha. Daawwattoota keenya direesiingii tana bira taa'ee hafeera daawwattoota keenya kunoo isin agarsiisu asitti balbala qabdi akkuma argitan kana asirraa immoo masaabaa abbaa 3 fi asii gamanallee asilleen immoo tuyyuu balbala tokko qabdi daawwattoota keenya akkuma ajajasiitti hojjetamte qophooftee jirti. Yeroo baay'ee direesiingii ajajjan ka teessoo qabu soo ajajjanii baay'ee bareeda daawwattoota keenya maaliif nam dhaabatee itti tottolfataan oolu wanti irra ta'an qabaachuunis baay'ee yaada daawwattoota keenya. Gatiin direesiingii kana yeroo ammaa kanatti kuma 20 daawwattoota keenya warri barbaadan immoo kanarra saayizii isii xiqqeessanii yoo jettan saayizii isii fi diizaayinii isaa yoo xiqqaate gatiin isaa hin qannasaa yoo dabale immoo akkasuma dabala daawwattoota keenya. Kana beekuu qabdanii asitti immoo Arabiyaa Majlisii qabdi obboleettiin ta'inna. Arabiyaa Majlisii kaaree 6 qabdi daawwattoota keenya. Arabiyaa Majlisii kaaree 6 haala kanaan hojjannee qopheessinee fi jira jechuudha daawwattoota keenya. Nuti iddoo waan nuti dhiphateef haala kanaan kenne elli isaa itti deebifne jechuudha. Isin immoo ta'uu barbaadde qixxee godhuu dandeetti gara isanii dabarsite. Kunoo haala kanaan hojjetamee abbaa tiknasii diidamaati.
yeroo ammaa kana 9,500 kaareen isaa isin garuu yeroo 8,500 hojjattee ajajattee jechuudha. Otta kenna hedduun bira turee jira meeshaan obboleetti naalfiyaa awwaaree jira dhiifama warra garagalee warri garuu yeroo dhadhaamerraa waan ta'eef homaa rakkoo hin qabu kana fakkaatadha. Otta kenna akkuma ajaja keessaniitiin hojjannee akka isin geessu ni beeytanii share like subscribe gochuudhaan meeshaa barbaadan kamiyyuu ajajachuu dandeettanii warra dafnees ni sagaleen deebisin immoo biizii taanee fi dhiifama isiniin jecha ammaan xumuree jira daawwatta kenna haga viidiyoo biraatti walitti deebinuun nagaan nu tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Hafi Abubakar.